Qophoofte? Ayyee. Biyyi yeroo jalqabaaf bishaanirraa humna ibsaa maddisiisuu jalqabdee bakka duwwaa jedhamti. Biyyi yeroo jalqabaaf bishaanirraa humna ibsaa maddisiisuu jalqabdee bakka duwwaa. Gaan sooshaaliidha waa'ee humna ibsaa waan beeku. Faransaayii taalaata. Lakki. Biriteen. Hin ta'u laata. Ameerikaa. Swiidin. Lakki. Xamurtee jirta. Qophoofteettaa shubbisaaf. Ammasiif gadi galakkifama. Sirriitti yeroo shubbistee kaatu mostimu ammasti kamisii. Biyyi yeroo jalqabaaf bishaanirraa humna ibsaa maddisiistee Noorweey jedhamtee jechuudha. Tole. Itti fufi. Waanan jedhee waanan niisu wallalee walmaa keetu baay'ee narratti. Tole sirriitti jechuuf dhiyeessuu kee egaa abbootiin seeraa jiru. Anjideera waan dandeenya maareera. Tole egaa kan ilaallu ta'a jechuudha dhuma irratti barra itti fufi. Tole egaa deebiseera natti fakkaata. Isa booddee ilaalla. Hayyee. Gaaffii salphaadha. Hoosiftoota keessaa kan tasa hin utaalle maal jedhamaadha? Qoca. Hoosiftuu miidhagaa qocaan immoo. Kan hin utaalledha? Hoosiftoota keessaa kan hin utaalle. Sa'a. Sa'a hin utaala? Hoosiftoota keessaa kan hin utaalle. Naacha. Arba. Deegaan keelee ijuma isaa irratti argatte deegaa dhumaa irratti argatte arbadha argatte. Tole gara gaaffii taanu haadhas maanii shubbisiisa. Tole qophooftee. Biyya abbaa koo jettee injiraan bakka duwwaa irratti haftee. Mataa irratti. Rifeensa irratti. Lakki. Moluu irratti. Tole moluu irratti haftee jechuudha deebisteetta. Tole gaaffiin itti aanu. Sarara waan bineensa duwwaadha kan kee. Sekeendii 30 qabda. Tole. Bineensota addunyaa irra jiran keessaa bineensi gogaa furdaa qabu maal jedhama? Daayinosarasi. Inni addunyaa irraa badeera. Gogaa furdaa qabudha. Marrata. Gogaa furdaa qabu. Kan qocaas garuu furdaa namti. Gogaa qocaa isatti agarte. Isa dhagaa wayii fakkaata. Mannee seeti gaali. Yeroon kennumeera. Inni gaachana irraa fa'aa hojjetan maaloodha? Isa gaachana irraa. Kan roobiiti. Mar'ataa bira ga'een ture roobii. Mar'ataa roobii waliin arganii. Nannabe? Egaa ati sammuu shubbistaa akka ati shubbistu ni ilaalla. Wantoonni. Yomu garanko sitina cisa anaf guteta garuma baye ulman kenumu firla kahe ansina nole dua badisa yomu garanko sitina cisa anaf guteta garuma baye Egaa sirriitti shubbistee dhiisteen kee egaa abbootii seeraa keenyadha kan itti himu jechuudha dhumarratti. Ani nan bifa inni waan hin qabu gadi baaseera. Ani sillee si gargaareera. Sillee sila nan gargaareera si gargaareera. Tole gaaffii itti aanu. Tole. Ijoolleen yeroo dhalattu gaaffii kanarree warra ijoollee qabanii fooyyee ture danda'eegaa.
Toleen deebisa. Ijoollee yeroo dhalattu halluun isheen dursitee adda baaftu maali? Gaafa dhaladhe garuu waan adii ture la. Ijoolleen gaafa dhalattu wanti isheen dursitee adda baaftu yookaan bartu maali? Haadha. Haadha. Halluudha bar. Egaa ijoollee yoo bare garuu ijoollee xixiqqoo eenyu gaafate bara isaan dubbatan sila. Yoo saayinsii ta'e malee. Dubbatanii dhugaa saayinsiidhaanis ta'uu danda'a. Gurraacha, adii, diimaa. Lakki. Diimaa. Garuu gaaffii teestii deebisuu hin danda'amu callistee waamte. Egaa yeroo qaba waan ta'e. Halluu diimaan argatteetta. Egaa callisee waan jedhee. Callistaa akka itti bareeda. Tole. Tole. Yaa bakka duwwaatu waan siin jedhan beektee waan sii kennan hin nyaattu jedha. Yaa hidhiitti dubbisi qaba bakka duwwaatu. Yaa bakka duwwaatu beektee? Yaa bakka duwwaatu waan siin jedhan beektee waan sii kennan hin nyaattu. Yaa saree. Yaa saree. Jijjiirata. Sareeduma argattee. Yaa saree. Tole. Gaaffii taanu. Lagni dheeraa addunyaa kana bakka duwwaa jedhama. Lagni dheeraan addunyaa kana. Waa Beshebelee. Naayil Abbaay yookaan Naayil. Adda baasee. Naayil. Naayil. Tole. Argatteetta laga Naayil. Tole. Gaaffii taanu. Garbi guddaan addunyaa kanarraa maal jedhama? Garbi guddaa? Addunyaa kanarraa. Garba guddaa addunyaa kanarraa. Abbaay. Garba gurraacha. Garbi gurraachi ko biyya kana keessadha. Garba guddaa Antarktika. Ardiidhaan. Garba guddaa addunyaa kana. Dhugaawee kan ture garuu garba guddaa addunyaa kana. Tolee maalidha garuu? Egaa garboonni baay'ee jiru. Meeditiraaniyaan jiru. Koronaa vaayirasiin hamma ammaatti nama meeqa qabatee nama meeqa ammoo ajjeesee yeroodhaa yerootti ni dabala lakkoofsatti dhiyaatu dubbataa jechuudha. Namoonni ajjeesee namoonni qabate. Dhugaa dubbachuuf jecha dhiyootti odeeffannoo isaan qabu. Garuu miliyoonaan kan inni lakkaa'amu kan inni qabate. Miliyoona meeqa? Tokko, lama, dhibba tokko adda baasii qabda. Sakandii 30 qabda bariin dagartee dhumaa jira. Yaadadhu. Kanaafuu bishaan kee dhugda. Carraan ganamu waan na jalqabdeetti. Waa tokko. Baay'ee qabbanaa. Onachar tabar dhugi malee. Qabbanaa baay'ee. Siyaa furdee waan akkasiin jira. Adabbii waan taateef siyaa tokko fituu qabda. Si qaqqaba baay'ee isaan hin qabne. Intumurree hafee jira bar. Tole. Isattaan garuu ammas dhuguun kee waan hin hafneef si sirreessuun qabamu. Al tokkoon dhugdee fituu qabda. Tole. Bo'aa jirtu? Lakki. Tole. Deebiinsaa lakkoobsi nama qabame miliyoona 97 olidha. Danda'u. Lakkoobsi nama du'e immoo miliyoona 2 olidha jechuudha. Baay'ee nama gaddisiisa. Sekendii 30 qabdaa yaaddee deebifta jechuudha. Hayyee. Baay'inni biyyoota Awurooppaa meeqadha? Baay'inni biyyoota Awurooppaa 8. Miti. 7. 6. 5. 18. 17. 22. Kudhanii olidha? Maal deebisaa sitti dhimu? 11. 2.
Yeroon kennu maala. 28 soddom 41 hunda waamii bar 16 14 Arganne 44. hin jenne jedhee Sibu tokko geesse deebite. Ay. Ati akka qabbanaa ona gaafa bishaanicha. naannofni jechuudha bishaan kana harallee dhuguun barbaanne hin ture. Tole. Tokkichaan nugi qaama tokkichaan nugi jechaan turre. Biyaan saansiyaa lamatti nan xumura. Akkam qabbanaa. Nagaasaati. Gaariidha. Tole. Egaa akkanuma keettitu buufatte gaarii illee nugu waan hin ta'eefi. Wal fakkaatu fedhee malee waan hin dhugneef. Kana booda nugu tokkitti man nugee isaan gee. Meellaan lagaa. Laalla. Tole gara gaaffii taanitti dabarra jechuudha. Tole. Akkami kitaaba dubbisuu irratti? Kitaaba madan ta'e nan dubbisaa baay'ees miti. Baay'ees of hin jechuudha. Meeqa dubbistee taa'amma ammaatti? Lakkoofsa isaallee hin beeku. Baay'ee dubbistee? Moo xinnaati? Lakkoofsa isaa hin beeku. Tole akkas jedha. Barreessaa jaallatamaan kitaaba godaannisaa fi gurraacha abbayyaa jedhamu barreesse maqaan isaa eenyu jedhama? Kun gaaffii salphaadha. Baay'ee namatti tola. Nama baay'ee jaalladhu kabajuu gaazexeessaadha. VOA irraa kan hojjetu. Namoo daandii yookaan dhaaba wayyeessaa jedhama. Sirriitti deebi'ee Gurraacha jira. abbayyaa egaa dhugaa dubbachuuf jecha dhaaba wayyeessaa yookaan namoo daandii naman baay'ee jaalladhudha. Keessumaa yeroo ammaa gaazexeessaa VOA'ti. Naman baay'ee kabajuu baay'ee jaalladhu. Fakkeenyummaa nama gaarii ta'udha. Kitaaba isaa kanallee yeroo mana barumsaa elementarii barannuudha kan hin dubbise jechuudha. Kitaaba baay'ee jaallatamaa, asoosamas baay'ee jaallatamaadha. Kanaaf ammayyuu qalamni kee mirgisu jennaan dhaaba wayyeessaati. Hayyee qalamni isaa mirgisu anillee jedheera. Kanaafuu bishaaniin dhuguu naan jettaa? Nunni sila sitti mee. Tole gara gaaffii taanu. Kalammaa wallaaluun qabdu. Tole walaaluu. Ministeerri fayyaa Itoophiyaa eenyu jedhamu? Liyaa Taaddasee, Dr. Liyaa Taaddasee. Dhaabbatteetta. Dr. Liyaa Taaddasee jedhamu. Gaaffii taanu. Ammas waa'ee kitaabaatiin wal qabata. Dargaggeessi kitaabota 46 maqaa isaatiin maxxansiisee isaan kana keessaa walakkaa ol kan inni afaan kan biraarraa hiike eenyu jedhama maqaa isaa? Egaa kunis nama baay'ee jaallannu baay'ee kabajnuudha. Obboleessa keenya Eebbisaa Baay'isaati. Kitaabota addunyaa kanarratti baay'ee gurguramuudhaan beekamaa namoota biratti jaallatamoo ta'anillee 46 ol nama yeroo ammaa kana 20 ol jechuudha. Walakkaa ol kan hiike walakkaa ol immoo kan barreesse nama baay'ee kabajnu Eebbisaa Baay'isaati. Innis egaa yeroo ammaa keessumaa kitaaba addunyaa kanarratti baay'ee barbaadamoo ta'an biyya kana keessatti illee argamuuf rakkisaa ta'an barbaadee afaan Oromootti hiikee saba kanaaf dhiyeessaadha kan jiru. Hunda caalamoo dargaggoonni baay'ee isarraa fayyadamu jechuudha. Eebbisaa